فيديو اللي وجدتيرا بلناني ترانا كنو كيف قالتهم مبي مبارك يادا تروم بدو أرجع فيديو كنوني وان كذا نتوجتي بوتو سارة كيفتين قالتهم من جري خلاص يو خاص يكمل برادي ديرن بيكم عليه No injijjiirre yani turuun badduullee dhaggeeffachaan ture xaahirillee dhaggeeffachaan ture maarqoosillee dhaggeeffachaan ture yaadi turuun badduu maarqoosii fi xaahir kuni zeseemiidha yeroo jedhamu wal fakkaata yaada bareedaa fi yaada fudhatamuu qabu akka kennootti yaadan accept godhudha yaada sana nan jajjabeessa jechuudha viidiyoos hojjedheera namni tokko yakka godhe eeyyee yakka godhetti namni seeraa ol miti itti gaafatamummaa fudhachuu qaba eenyullee haa ta'u Mubarak illee haa ta'u anallee haa ta'u Maarqos illee haa ta'u turuun badduullee haa ta'u namni dhuunfaan tokko dogoggora godheen seerri itti adeemee sababbii dogoggora godhe sanaan seerri ilaalee itti gaafatamummaa isaa seeratu laataafi. Laakiin asirratti miidiyaa irratti warri miidiyaa harkaa qabnu mubee ijoolleen miidiyaa harkaa qabnu feetu 500,000 haa ta'u feetu miiliyoona haa ta'u feetu 100,000 haa ta'u nuyi warri beekna jennu dhaloonni generationi nuyi warri waa baranne nuyi warri way qalama way qabnu miidiyaa kanarratti ajandaa akkasii kana yoo bal'isne gadi walitti yaana jennee sensiitiivii taane miidiyaa irratti akka malee waan hin taane yoo dubbanne walii keenya wal dhabnaa waliin jiraachuu confidence nu dhabsiisa wayin immoo wal nyaannaa jechuudha kuni gaarii miti ani akka kootti miiliyoo yoo ta'e hojjedheera har'a miti mucaa kaleessa lafarra gangalatee udaan nyaachaa ture Mucaa kaleessa artistii keenya arrabsaa ture mucaa kaleessa wanta garaa gochaa ture kaleessa gaafa artistii keenya arrabsaa ture kaleessa gaafa udaan nyaachaa ture namni kaleessa akkasitti dhukkubsate irraa dubbate hin jiru gaafa amantii keenya arrabses bira dabarre Abdii Raggaasaa wajjin ta'anii gaafa abdii amantii keenya arrabsani nuti irra dabarre maaliif mucaan kun sammuun isaa nagaa miti haa ta'u jennee tuffannee irra dabarre jechuudha viidiyoon jira beekamaadha raagaa qabatamaa jira wanta sobaa hin dubbaddu Amma immoo akkaataa kanaanii namuu miidiyaa irratti baane yoo wanta kana bal'isne yoo wanta kana babal'isne jechan taane fayyadamnee walitti gadi yaana maaloodha jennee dudubbanne mubee nuyi warra ajandaa harkaa qabnu warri nu miidiyaa harkaa qabnu yaada kana yoo babal'isne yoo nageenya buusne wayya yoo babal'ate gaarii miti salphisamee ilaalamee sirriidha amantii nama arrabsuun nama dhukkubsa of course nama dhukkubsa eenyuyyuu amantii isaa akka lubbuu isaatti jaallata yoo miidiyaa kanarraa bahee akka barbaade dubbachuu dhiisellee namuu amantii isaa jibbuu hin qabu feetu kiristaanaa ta'u feetu ortodoksii haa ta'u feetu musliimaa ta'u mucaan kun immoo amantiin hin arrabsine hin jiru siyaasaan hin tuqne hin jiru gandaan hin arrabsine hin jiru isa kana dhimmatu ilaala seeratu ilaala malee nuti as walitti yaanee akkaataa kanaan gaafa garee uumamee wanta akkasii haasa'amu not right akka kootti gaarii miti fudhatamas hin qabu siigalee Kanafiyyuu waan kana waasigaafadhu kenno. Kenno waasigaafadhu. Waan sigaafadhu sumattan deebisa maayikii. Wannan sigaafadhu. An viidiyoo ati tuun hin dubbattetta. Kanaaf callise. Viidiyoo keenya hordofa. Gara Feesbuukiitti firendiidhaa siin firendii adiifati. Ustaz Farhaan hin gashi nagashe dhaaru. Ishi Ustaz Farhaan hin nagalcha. Dhufeen viidiyoo keenya dubbadhe. أنا أقول أقوات جست أستاذ نيجا وأنا قاعد أسمع دي بس أنت ما خلنا في جلام بأستاذ فرحان لكم كم إيش دابورين أستاذ فرحاني أستاذ أحمد عساتي تقول جلام كنن بوين سنقابلنا وأنا ستيجي سنقابل وأنا سنقابل أستاذ أحمد بكرة بترى تفيد جريها هذه من فرحان جلنا بوا قلت أستاذ فرحان ننبوا إيش أستاذ فرحاني نما تقول جلا قدي بوا أمبوي رجل كوين بوين أستاذ فرحان بير أبا بدر بدأ أستاذ فرحان بكن كما أستاذ فرحان أبا بدر بدأ أستاذ فرحان أوكي شهادة كجرو كنا قلت أرجع أوكي أستاذ ترومبرون سني ناسارا أستاذ أحمد تندبتات سنة بدت ديبنان كنا دا ديبين كمان ديبين أنا باترين كوتش فوف جرامو بيجا في كنا قافت دوتي قافت باترين كتف فاجر ناني مو ترومبرو سكندي صد مناكن دي فما لا أفراد أستاذ فراد لا مو كفتو كابي كتفه كنو كاليسا فيديو توجت غوتو ساده كفتيرا وفي ميديا كلا راتي دبت دينجرا وانا فيسبوك راتي دبت كنو نو كاسجري اوجتي جرين دبت خان يرو هندا اتاكارو استاذ دا جرين دلاولي جرنو اوجتيرا اقالالا جرين دبت هر انغد مچانكو قبمو راتي
ولي قليرة بقى قبام جنة ولي قليرة يعني كين يجوا كان كيس كان كوس هرمو يرون من أمستانا غري وانجيلا هاتو غري مالياتو غرينا مقامين غوري دبت هنجرو أنما دون فاتو كومين غورو أستاذ أحمد أستاذ درجة جيسا واي كتو سيوناتو نمنا أول علمي كابو ننكبجا علمي سناف بكان غفم واتانان أنا تو تري أنغفا سانيتي سيدي غاليلا ربيتو كونسينيفسا بكا أمان تتكرو تري يو سانكرا براكاني والجلا فودن دينيا جولا أن أمان تينا مقابو خليس هندي كيساني يور أمان تي غرا غرا قبدن والإنجراتا جرا مانا خانا كيسات كيسات توجو من السجالات والكبج دي والإنجراتا تولي حتى يروجر واجيتي في أستاذ فرحان كن نموني أسرتي رفادي والكركرن من نتو كنو فبانا مغاجري نمد آبي أدام كتاتو يعني جولا نجينيا أمتاتي بجولا قالوا تكون غافتان أن أمانتيكو كنا بكاميرا أنا كم والدتي مسلمة إسلام أمان أمانتيكو تفاردية لا دل كمان كبا وانتن دكو غوري أما سنجرو أكمل تيونا جت كلتي نو مانغرا دي بيجت روسيكن كلاسا مجانكم كبامون سري لجنة ولي قال لمتي thank you هرمو يرونم نيجاستي رتاعي إسلامك أنا السنة أفهم قلت تيجولا إسلامك أنا السنة مالك ولي تكمل جدي أكاونتي كو بفتة يروني مليون دربا بام إسلامك أنا السنة جدي أكاونتي بناتي كدي كاو ونكون نجالات ورق كذا كذا جرو كوبو كابتوش نسيران دي مني وتوم جانكم فلات أمي توم أميو كيمو أجيفامي أجيسون كابا نتوراني سيراتي دي سو كابا توراني هنجتا مونجتا هنجتا أما مو نسير عبد اللومان نما ونسير عبد اللومان دبني نما غابيسي جو كجدي ماما كا أوراموتي سير عبد اللومان وني دبن نما غابيسي مجانكو سيراتي كنامي سيري إتمرتيسو جتشومو إسلامك أنا السنة جدني ما لك أول تكابو أتشمانن وانن كابورا كنت إما نتوكمات ورّي حتى كاونتي بنته مجاهنا بام نجري ما لك أول تكاباجو أدوي دين الإسلام الشيطانة أمان تاتو كبكم بوان أمس لجمين جدا مجاهنا قد بام نجري ورّي رتو جتاجو سيطانا مالنا مامتي إيكيدو ما أمانتي إسلاما وكي جبارو ما أمانتي إسلاما أف أبانو أغر سيساجرو إفاني فتي مالي دوبا مجاكنا دوراني خليسا وغاتو كولا كنا سرق جيشانو من أغري جري لمكي نغانو من دوبات دچولا أمس بودة تنجر جبارو ما أمانتا إسلاما لا كبانوف أمانتا كريستاناتي كبانوف مالي أمانتا جرا تيف جيشا يوكي ممجانكون أمانتا كيسو جتيتي بيتي إيكي جبا حدو أمانتا إسلاماتي كبانوفي مجاكنا بابني كايون جرا كنوما ماله علم وانجيلا كبامي علم كريستانا كبامي نجنن نجينيا إيكيدوما أمانتا إسلاما وكي جبا أمانتا إسلاماتي كبانو في كيسا كلاني وان جرا قلتنت متاخنا بابنتي إسلامك أنا السنة يروج دمو ستين نغامو كلمة تقوتي نمو فالله جرا أبو كاتو تبتني أبقى أتشو لكن وما جرو جوار محمد تبقى كبا ترون بدون تبيا فرنجي كيسا تبقى كبا چمالا إنجنو يروحي دم تبقى كباتا تبقى دم فالموني أدت إيه تبقى دم فالميني في مجاخنا أجلسه مجاخو واتو كسلامتين بالله يوجدتي jadi bate تبقى دم فالميناف جتة تبقى دم وابوفته كنتة تبقى دم فالموني في إسلام قارئ سنة شو ولدا كانت تميره كسنة قلتة ورّا قدي به أمستانان ورّا قدي به مليون دربا قدي بامنا جداجرو كن أبا في الإساتو أمانتا في الجلاء ركوت أمانتا في الإسقابات نلا لا توان أمانتا قوتي كلمة قوتي وارديات وانا كابو ود تنجر ولتيجا ديانا إن ورّا مليون دربا باسم نجدون دينمان اتفق أنا وجين إلا أنا ما تقوان إلا أنا ما تقو إسلام ما تقو والله نيسو وانا ندي بوتران نيسو هم نكابو بوتران نيسو كتاب أمس جريرة شولا ولتيجا ديانا ورّا مليون دربا باسم نجد أجرتو إدانو غندكو سرابسي ساتوري غندا يتلالات أمانتاكو غندي مايني أمانتاكو نبي محمد لكا أفاقو شاشا سنان كان رابسي ساتوري إدانو ورّا حد غدي بيه كاونتي بانيفي مجاهنا باسم نه إسلامك أنا سنة جاجرو تقال سنو بطره نمن جتشيسو كنو ميتي مال جت نما فكينف قرآن تفسير بالو
kennoo amantaan kee Pirootestaantiidha. Utuun kee Pirootestaantii arrabsee na bira jirta waan ta'eef na dhiisuu hin dandeessu. Seeraanis hin deemta, humnaanis hin deemta, waan dandeesse hin deemta. Kun waan ifa galaadha. Yoo ati laatee seeraan deemtee Mubaarak Musammaa viidiyoo kana haasa'e jettee na qabsiifatte amantii kee xiqqeessee akka sanatti faallaa inni Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam arrabse sana Iyyasuusis jala arrabse yookiin immoo waan tokko waan ati jaallattu jala arrabse seeraan natti deemta na qabsiiftetta. Ustaaz Amar gadi baanii jara kennoo qaanfachiifna Mubaarakin baasifne jechuun sitti tola akka nama tokkotti gaaffii kooti deebii gaaffiidhaan si deebise jechuudha. Biteeraan kennu. Kanaafan jedhe jaraan hin jedhe. Wantati beekuu qabdu personaalii waan namni dhuunfaan tokko dubbatee nama dhuunfaa tokko dabartee gaaffii gaafachuun dogoggora. Sii galee. For example kennoon yoon dubbadheera ta'ee anaan na gaafachuuf 100% mirga qabda. Ani kennoodha nama of ta'ee jiraatudha. Nama tokkodha. Nama jireenya mataa koo gaggeeffatudha. Osoo ani dubbadhee wantan dubbadhe tokkorraa gaaffii na gaafachuuf mirga qabda deebisii deebisuufis 100% siin deebisa akkan godhee jechuudha. Garuu wanta namni tokko dubbate namni dhuunfaan tokko dubbate irraa kennoon deebisuu hin danda'u. Ani walumaa gala yoon yaada koo gabaabse mubee wanta understand na gochuu qabdu. Har'as taanaan boorus taanaan miiliyoon har'a miti kaleessa iyyuu dogoggore har'a miti kan inni dogoggore kaleessa eengadda sii galee har'a otoo hin taane maal jedhee mucaatu hattuudha. Lilmoo hate hin dhiisan lukkuu hate hin dhiisan hoolaa hate hin dhiisan sangaa hate hin dhiisan gaafa kanaa seerri hin qabe gaafa qabamu gaafa lilmoo hatu na dhiisanii maatiin koo gaafa lukkuu hatu na dhiisanii gaafan hoolaa hatu na dhiisanii gaafan sangaa hatu immoo nan qabame maatii koon kana na godhee jedhee maatii abaare. Kana yoo ta'e miiliyoon sammuu nagaa ta'uu dhiisuu wanti mirkanaa hin jiru hin beekon akka kootti garuu dogoggora godhe har'as nan dubbadda. Personaalii akka nam tokkotti nan dubbadda. Garuu amantii Pirootestaantii bakka bu'a akka kennootti bakka hin bu'u. Musliima bakka bu'a Ortodoksii bakka bu'a bakka hin bu'u. Laakiin garuu nuyi miidiyaa irratti baanee warri miidiyaa harkaa qabnu akkasitti gadi walitti yaana jennee walitti dhaadachuun dogoggoraa jibba labsuun dogoggoraa wanti godhamullee otoo ta'e akkaataa godhamuun gochuutu gaariidha malee miidiyaa irratti baanee akkasitti ajandaa kana bal'isuun wal nu jibbisiisa gaarii miti akkuma walii galaatti akkuma Oromootti akka amantiitti otoo hin taane kennoo kamtu wal nama jibbisiisa kennoo rabbii jedhi akka Oromootti jechuu kooti bara akka Oromootti jechuu koo miti amantii kee kabachiifachuudhaaf oyi Oromummaa jechuu kooti mubee wanta ati na hubachuu qabdu na dhaga'i ati amantii kee kabachiifachuuf ani Yesuusiin arrabsee amantii ati tamantu guutuu si jalaa arrabsee amantii kee kabachiifachuuf ati na qabsiifannaan Ustaaz Ahmadii fi garee shahadaa yookaan Ustaaz Farhaan gadi ba'anii amantii jaraa salphinna maallaqa buusaa jedhanii akkaawuntii bananii ba'uun sitti nagaamu. Sun ilaallatuun jedhee barmubee ana miti man dubbatu. Anis warra ilaallatu bandee kenne malee amantii tokkotti hin buune ammas taanaan na hubadhaa. Amantiitti buute hin jenne garuu akkasitti ajandaa kana bal'isuun keenya gaariidha. An akka nam tokkotti kan isin gaafadhe kana naa deebisimee mubee ajandaa kana yoo bal'isne gaariidha akkati nama beekaa tokkotti yoo hubattee ilaalte mubeeni ajandaan kun yoo bal'ate gaariidha. Guyyaa tokko akka ajandaan hin babal'anneef jecha akka amantaan fakkeenyaaf yeroo gara shahadaa asirratti waajii waliin eenyu waliin dubbatan argitaniittu ammiyuutii qabadheen ta'a hin beeku gatii ta'eef kunoo ustaazonni jiru jaratu waliin falma wal bira kaa'ee waajii fi ustaaz Ahmadii wal bira kaa'ee beekaa ustaaz Farahanii fi waajii wal bira kaa'ee wal falmisiisaa ture yeroo jarri didanii walii galuu didanii kalaas nagaatti gaa jara keenya karaa deemuufan jedhee cufadhee ba'a. Walqixxummaa amantaatti na nama naan amantaa koo namni tokko hin barbaadu amantaa namaan tokko guyyaa tokko dogoggoree waan natti baruu qabdu guyyaa tokko dogoggoree amantaa namaa tuqee hin beeku ammas gara fuulduraatti amantaa namaa tuquutti nama nuwan. Anis akkasuma raawwattee guyyaa tokko amantaa namaa tuqee hin beeku nama amantaa namaa tuqutti si namanu ani kan hin jibbu jiraate nama jibbinsa dabsu qofaadha kanarratti sammuu kona namnisiisa. Anjecha tokkitti naa gadi Mubaarak ila amma walubannaa qabaannu walubannaa maal seete bitaa mubeelaa dhaggeeffadhu wanni jiru duruma isaa namuma guyyaa tokko amantii namaa arrabsee bira dhaabachuun dogoggora. Amiidhamu qilee aseenu abbaa barbaade ta'u. Fakkeenyaaf Abdii Raggaasaa akkanatti fuutanii qilee gubbaa sanaan kaa'aa turtan dogoggora. Yeroo tokko mucaan tokko ani gooftaa Yesuus Kiristoos natti amanaa jedhee amantii kiristaanaa arrabsaa ture. Sana hordofu dogoggora. Mucaama miiliyoon jettan kana siluma nama gootanii kanarraa nama ofiiyyuu waan godhu hin beekne akkamitti ajandaa hawaasaa ta'a akka jedhan an tuffadheeti bar waan sana. Seeraan immoo qabameti qilee aseenu dhimma itti hin qabnu waan hawaasa keenya walitti buusuu nuti akkamitti nama wallaalaa duukaa deemnee siigalee wallaalaa kanaaf jennee hawaasa guutuu walitti qabnee asirra ajandaa wal godhannaa.
sanarraa of qusannuudha malee ammallee taanaan akkasitti na hubadha. Miliyoon jettan kanan akka namaatti guyyaa takka ilaalee hin beeku. Dhugaa rabbi sitti garuu waan isin gootantu dogoggora. Tuffattanii qabame miti bakka. Bakka qabame yoo immoo jarri immoo isin dudduuba deebi'anii qarshii funaanna waan akka ta'e godhe immoo atis hin beektan fakkeenyaaf namoota kana hin beekte yoo ta'e lakkisaa dubbiin kun miidiyaa irratti walitti nu buusa gaarii miti. Dubbiin amantaa kun dubbii sensitiiviidha. Osoma beennuu kanaan durayyuu namoota amantaa arrabsan hedduutu ture waan goonu hin qabnu. Kanaafi nuti warri bebbeekoon warri amantii kana beennu wala gorfan gettanii walitti dhiyaattanii akka oromummaa torgorsitanii dubbiin hin gabaabbata ture. Isin amma miira keessa galtanii hayloogaa janna goofaree jettanii mana barattanii gurbaara qabnaan leenca faa buutuu jalqabdanii namni kana keessa miira keessa gale. Akkas ta'ullee hin qabu. Bakka duuriyeedhaa qabame gurbaan. Akkamitti duuriyyeef isin nama 4,000 5,000 fiddanii waan kana hawaasatti babal'istu. Isa jedhuti dubbii keenyatu isiniin galu bara. Nama tokkoof dubbiin nama galee hin galaani nama galee. Saafulan isaatiin qabnu carraanuu kenname. Galatooma ulfaadha. Yeroo gaarii. Ulfaadhu maal qabda ishee ustaaz dhiifama guddaa ustaaz dubbadha. Daqiiqaa lama qofa dubbadheetiin isinirraa baha. Duraan dursatti wanti isinitti himuu barbaadu yookiin wanni jechuu barbaadu rabbi kiyyaaf galanni guddaan haa gahu. Rabbiin duniyaa akhiraa nu haa milkeessu. Akkaataa itti amantii keenyarraa nama dhorkannu namni nutti himuu hin danda'u nuti. Kun nutti himuu danda'u ulammaa'ota keenya qofadha. Akkamitti akka amantaa keenyarraati duuriyyee deebisuu dandeenyu kan nutti himu takka akkaataa quraanaa hadiisatti baranne takka immoo akkaataa ulamaa'onni gurguddoo nurra caalan nutti himan malee abbaan fedhe dhufee gastii irratti kana gochuun qabdan akkas gochuu qabda jedhe eenyurraa takabbaluu hin dandeenyu. Muslimaa ta'u kiristaanaa ta'u namarraa takabbalu tokko hin qabnu. Wanni kun kan laallatu namoota amantaan kun isaan laallatu akkamittiin ofirraa deebisuu kan qaban warra beekan amantaa isaanii keessa beekan akkaataa amantaa isaaniitiin yookaan akkaataa seera biyyaatti akkamitti ofirraa deebisuu. Namni maaliif akkas gootan nuun jedhu tokko hin jiru jechuudha. Kabira gaafaan qulaalii hate cal jedhanii gaafa jabbii hate gaafa re'ee hate gaafa ndaaqqoo hate gaafa sangaa qabanii akkas jedhame kan jedhe gaafa ndaaqqoo fi qulaaliin sin jalaa hatame cal jechuu sintu balleesse nuti immoo gaafa sangaan nu jalaa hatamu sangaa keenya irraa buusifataa jirra. Kun dhimma mataati. Jalaa hatame miti uummata Oromoo arrabsaa ture isa jedhamudha malee. Naagale gaafa uummata arrabsamu kenna. Nama laallatu jira fakkeenyaaf waa'ee uummata Oromoo arrabsitanaan uummata Oromoo bakka bu'ee yeroo hundaan Oromoo jedhee kafalmaa jiru ni jira moo hin jiru. Waa'ee Oromoo akkama Oromoo arrabsitan kan jedhu hedduu jira moo hin jiru. Namni sun silaa bakka bu'ee matarraati dubbachuu qaba ture. Nuti har'a farhaan fundura bee dubbataa jiruuf waa'ee amantaan kun na laallate dheen falmii yeroo hunda waan hin gochaa jiruuf waa'ee amantaa kana yoo hin dubbanne namoonni biraan dubbatu jedheen waa'ee amantaa kootiif natu ba'ee dubbate. Waa'ee siyaasaa fuudhi yeroo kaan hin dubbadhuuf hancal jedhe yeroo sanis. Namni yeroo hunda waa'ee siyaasaa dubbatu gaafa inni siyaasa keessa gale yookaan waa'ee Oromoof namni dubbatu gaafa inni waa'ee Oromoo dubbatu ofirraa qabee qonottootuu qaba ture. Gaafa inni ortodoksii dubbatus waa'ee ortodoksiidhaaf namni ani jira jedhu sana gaafa sana qabee qonottootuu qaba ture. Jarri yoo dhiisan immoo nuti immoo gaafa inni sangaatu dhufe sangaan keenya natamtu jennee ofirraa adabuu jirra. Kanaafuuti abbaan silaa waan sun dhimma sana keessatti yookiin kaataagorii sana keessatti jiru waan sana ofirraa qabee qonxooxee deebifatuu qabaa ture. Nuti immoo nurra ga'ee jenna waan kun nu laallatenne akkatti waan nu laallatu kan immoo ilaallu nuti beeka waan ta'eef kana gochuu qabdan akkas gochuu qabdan nuun hin jedhina tokko. Lammaffaa nuti amantiirraa dhimma hin qabnu. Nama dhuunfaadha kan nu arrabse nama dhuunfaa kana immoo musliimaa ta'u kiristaanaa ta'u pheenxee ta'u waaqeffataa ta'u ortodoksii ta'u nama dhuunfaa akka inni nutti dhufetti ofirraa deebisna karaa seeraatiin. Hamma amantiin nu arrabse jechuudhaaf sinodosiidhaa gabbaanii yoo ibsan irratti baasani. Yoo charchiidhaa baanii ibsan irratti baasan amantiidha jenna. Har'a garuu duriyyeen fedhe kaatee dhuftee yoo Nabi Muhammad arrabsite duriyyee sana akka isheen dhuftetti karaa seera biyyi sun laallatutti Itoophiyaa keessatti haa ta'u biyya biraatti haa ta'u karaa seera biyya sanaatiin duriyyee sana ofirraa deebisaa jirra nuti malee amantiirraa dhimma hin qabnu. Amantiin dhufee yoo ekelee maaf akkas gootan jedhe gaaf sana amantiin sun akka duuba jiru nuu galaa jechuudha. Har'a kan duubaa dubbataa jirus nama parsanaalii taraa namaa duubarraa naasa'u jira. Malee amantiin tokko dhufee baga akkas godhe jedhee dubbataa jiru hin agarre sinodosiin tokko yookiin charchiin tokko beekan beeksisa baase hin jiru. Nama taraa duubarraa dubbatu immoo nuti dhimma keenya inni wajjin hin haasofnu. Kanaafuu balleessaa qabu sana karaa seeraatiin hin gaafanna wanni nuti goonu tokko hin jiru kana sirriitti nu beekaa isin jechuu barbaada. Kabiraa immoo yoo danda'ameedha jedhe rabbiin nu dandeessisu abbootiin amantaa jara laallatu. Kun waan gara fuulduraatti inshallah hojjenna jennu musliimarraas
Protestaantiirraas Ortodoksiirraas walitti ba'ee namoota amantaa Muslimaa keessaa Ortodoksii arrabsu waliigaltee keenya kanaan qabnee walitti dabarsinee kennina waliin jedhee waliigaltee godhee hunduu akka adabbiitti kennu gara fuulduraatti hin godhu jedheen yaada waan kun waan keessaan hojjetamuu qabu. Tokko kana Muslimas haa ta'u Kiristaanas haa ta'u waliigaltee kana ammoo marii barbaadan taanaan karaa amantii tokko hin arrabsineen nabiyyi nama tokko waaqa nama tokko waan inni gabbaru dhagaas haa ta'u mukas otoo jalaan arrabsiin ragaa qofaan wal amansiisuudhaaf suniin eeyyamama. Nama kana darbee argame immoo Ortodoksiinis qabdee Muslima kennu yookaan seera kennu Muslimis qabee seera kennu Pheenxeenis qabdee seeratti kennu of keessaa baafnee kennina jedhamee waan tokko irratti walii galanii kana hin hojjetu abdii qaba. Majlisas haa ta'u Sinodosiis haa ta'u waan kana irratti yoo hojjetanii jedhan lolli akkasii fi rabshaan akkasii yoo dhufu ture sila. Waan kana dabarsee kan kennuu qabu jaraa ture. Nu keessa jiraate kan dabarsee kennuu qabu nuyi ture. Saniifuu amma wanti isin irraa gabaabbattan adiraasiin hin jechuu barbaadu. Abbumti sagal dhufee kilima akkas goota yoo jedha ajandaan godhatanii akka dhufee dubbataa jiru sinitti himaa jiru nama parsanaalii taraa tokko nama haasa'aa jiru. Amantii koo akkatti kabachiifadhu natu beeka. Amantii koo sun dogongoroo ta'e mootummaan biyya sanaa naa gaafatu yookaan immoo akkuma abokaatoo jechaa jiru kun abokaatoon sun looriin sun dhufeete lakki karaan jara sirrii miti dhee kuffisuu danda'a haasaa keenya. Lakki moo humnaan hin baasa akka jedhu moo dhiirri dhaqee humnaan baasu haa baasu. Sun akkasi kan marra isin gaafsa isin irratti dheeressu turtii gaarii isin faataatu jazaakumullahu khairan. Galatoomaa ustaaz akkam jettanitti waa tokko wayii warri amantaa walitti kottaati dhiifamaa wajjiniini warri amantaa walitti kottaati awwaala man dabarsuu barbaada asirratti. Ijoollee danuu tasira jira waan ta'eef namoota guguddaa danuu tasira jira. Warri amantaa walitti kottaati please dubbiin amantaadhaan ka'e laafaan qabu amantaan eenyuuf sarara diimaa waan ta'eef ijoollee amantaadhaan gadi inni tulun baduu sila jedhaa tures kanuma jalqaba ijoollee amma hubattanii karaa nagaa warri kiristaanaas warri islaamaas ijoollee amantaadhaan adda adda taatan yoo adda adda taane islaama keessaa mubaarak musammaa gadi ba'ee kiristaana rabsa yoo ta'e islaamni dabarsee kennu please. Kanarratti walii galaa waa biraa yoo walii galuu dadhabdan ajandaa godhaatii wal waamaatii namoonni hangafoonni keenya sheekoliif qeesoliif warri wangeelaa walitti kottaati harraa kaafnee amantaa wangeela keessa taa'ee namni amantaa keessa darabsinaan dabarsinee sinii kenninaa waadaa walii seenaa warri musliimaas silaa amantiin keenya deema amantii nama arrabsaa kan jedhu hin jiru nuun jettanii nu barsiiftan waan ta'eef warri musliimaatis dabarsee kennu ajandaa godhachuuf deemti ijoolleen amantii arrabsite akkasitti yoo ta'e nagaan bu'eera isa kana gannuu jabeessaa irratti hojjedhaa ustaazota keenya tokko lammaffaa. Ijoollee amantaa islaamaa keessaa baate dhiifa mana godha waan argee taajjabe anan malakkaa manni koo yoona jalaa qabbanaa'e hordoftoonni koo yoona jalaa gadi bu'e hojii kootiin na jibbeena jalaa deeme ijoolleen muslimaa gadi baatee allaan akkana maaloon akkana jettee dhattee kafartee kaatee as deebi'aa jirtu ija maaliitiin laaltu dhiifamaa wajjin wanni keessaa wal gaafatan hin jiran dhufanii waan keessa koo qirna jedhe wayiiti ijoolleen yeroo ajandaa barbaadde fooloo barbaadde yookiin giiftii wayii barbaadde waan barbaadde godhaa jirti yoo abbaan of kabajee egaa akka shari'aattan sin gaafadhe isa kana feetan mana deebisa feetan immoo mana keessa dhufeetan isin irraa dhagahuu barbaada ijoollee keenya keessaa warra amantaa dhaqee gale jala deemanii kottuu deebii akkasii miti maali jedhanii addeebisanii akka sana dubbatee ka'ee as deebiin kun akkami ajandaadhaaf akka ta'e beekamaa jira hoo maal yoo dhiifame achitti bakkuma dhaqee dhaquu taa'u achuma kan jedhu wayiin qaba hin beeku garuu shari'aa irraa waan isin jettan hin beeku deebisii irra eega dhiifama naa godhaa ustaaz awwal as keessa jirtu ustaaz Ahmad dubbadha si kana akka gaafittii qabadhaati dubbadha isammaa hojiirra nu namba mube yeroo gaarii qabadha kan faraana dhiifama guddaa kan faraan dhumarratti dubbate irratti waliin galaa viidiyoolee hojjetteerani viidiyoo koo argitanii too ta'e wanta kanarratti akka kootti hojjettan gaariidha inni quraana beeku waa'ee quraana irraa haasa'ee gara amantii musliimaatti waame inni wangeela beeku inni wangeelatti amanu inni quraana amanu inni quraanatti amanu sanarratti hundooftanii quraanatti amantu waan ta'eef quraana irraa barsiiftanii wangeelatti amantu waan ta'eef warri wangeelatti amantan immoo sanarraa barsiistanii gara amantii keessanitti waamtanii abbootiin amantaa immoo wanta kanarratti siiriyeesilii otoo hojjetee amantii protestaantii keessaa ortodoksii keessaa musliima keessaa namni tokko gaafa yakka tokko hojjetu dabarfame akka laatamu amantiif amantiin namni akka wal qoodee wal hin nyaanne yoo taasifame garee uumtanii quraana xiqqeessuu garee uumtanii wangeela xiqqeessuu isa tokko gadi buusaa isa tokko ol kaasaa akkasitti dubbachuun gaarii miti
quraanni karaa jireenyaati akkasitti nama geessa wangeelli karaa jireenyaati akkasitti nama geessa haala kanaan jettanii macaafa qabdanii macaafatti amantanitti waaqatti amantanitti waamtanii yoo gara keessanitti jaalalaaf kabajaa waamtanii kuni gaariidha jedheen akka nam tokkotti amanaa galatoomaa xumureeraan. Kennaani yaada kiyya dogongoraa nu batte hootee dhiifama yoon gidduu keessan seene dogongoraa nu batte hootee sirreessuu barbaada. Yaada gaarii ta'uu badde malee dogoggora nu badde tana nan deeggaran. Yaadni kee gaarii ta'uu gaarii akka fudhatte nan beeka garuu ani yaadni an jedhe xiqqoo akkaataa dhumarra ibsite miti yaadni ani jedhe maalinni ati akka jechaa jirtutti inni muslimaa quraanuma qofaa lallabatu inni kiristaanas wangeeluma qofaa lallabatu waan jedhu kana na fakkaata yoon dogoggora baadha akka tubatte meeti. Ati quraana moo wangeelatti amantaa Farahaan? Ani moo? Ani quraana kan itti amanetti hin jiraadhu quraanaani. Kanaaf nama tokko gara amantii musliimaatti waamuu fi wangeela barsiistee moo quraana barsiisteeti? Hayyee nama bishaan daariitti waamuudhaaf bishaan sun akka nyaatu itti himtu malee namni sin bakkatu. Kanaafuu wanta quraana keessa jiru quraanni akkas jedha. Jireenya isaas keessa jira. Quraana jechuun kana jechuudha jettee ifa gootamu amantii nama sanaa xiqqeessitee sun sirrii miti. Akkasidha jireenya sin geessu maaloodha jettee xiqqeessuuftu gaariidhattee yaadda. Lakki waa'ee xiqqeessu osoo hin taane inni jalqabaa nama bishaan daarii dhaabbatee bishaan ta'u darbatuuf jedhe bishaan kanatti hin seenin si nyaataa ittaan jalqaba. Siigal kottas taa'e minaamin yoo jetteen itti qoosaa jirtatti fakkaata. Dura itti himtaa waan balaan sun qabu bishaan kanatti hin seenin si nyaataa ittaan. Inni akka mantaare yoo jedhe kottu kan bishaan caalu goodaa jira kottas taa'e jettaan as taphadhu jettaan. Bishaan tapha seene. Akka inni bishaan itti seene taphan seene nyaatamuuf deema. Kottuu bishaan sun si nyaata itti jalqaba gattimte yoo deessa naqare yoo jedhe kottuttee yoo machaawachaan ala kanarra jiraate hin jira yookaan achi biyyoo keessa illee akka taphatu goota jechuudha. Ala laqallee yoo biyyoo keessa taphate lubbuun isaan tarrafaa jechuudha. Kanaaf wanni ati itti himtuu deemtu namni tokko ijoollee bar abidda qabachuudha itti kush jechaan malee jalqaba kooti wanna biraan jettuuni kush jettaan kush maaliif jetteen akka gubu akka balaa ta'e itti himuu qabda dura beekuu qabdi sammuu ishiitti. Erga balaa ta'e akkam akka isheen gochuu qabdu moo itti himta. Deebitee lammatan qabatini jettaan abidda kana. Ifa naa ta'eera wanta ni jedhee quraana nama tokko gara amantii musliimaatti inni ustaas jedhan innati jette ati fakkeenyaaf amma quraanarra dogoggora jiru yoo jiraate kunoo akkas dogoggora jettee waliin takaaroo falmii keessa galtee amansiifattee abbaa barbaadde gara amantaa keetti waamachuun mirga keeti. Ustaas Farhaanis quraana qabatanii wangeelarraa akkasitti dogoggoranii waamachuun kuni rakkoo qaban jedhu. Rakkoon maa inni? Islaamni islaama qabatu. Ayyee rakkoo qabamu bee akkamitti akka rakkoo qabu siif hin ibsamu bee. Leesin miimuu bee akkamitti akka rakkoo qabuun siif ibsamu bee. Akkaataa ani macaafa qulqulluu hiikkadhee akkaataa ani quraana hiikkadhee akkaataa ati hiikkattetti tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Understand me? Sii galee akkaataatti quraanatti amanu Farahaan quraana dubbiseera barateera waan ta'eef akkaataa quraana Farahaan itti hiikkatuu fi ani inni hin baranne akkaataan itti hiikkadhu tokko miti. Sii galaami? Quraanni yookiin wangeelli of danda'a quraanni of danda'a erga ta'e wangeellis akkasuma of danda'a erga ta'e erga isarraa dubbisneeti itti amanna ta'e isuma of danda'u quraana sana isuma of danda'u wangeela sana dubbisanii gara qajeelaadha jedhanii waamuutu filatamaadha. An akka kootti kun yaada poozitiifiidha. Yaada lamaan keenya walitti araarsu jedheen amana. Farahaan wanti sin understand kennaa kiyya dubbii dhumaa sirasitti himu. Wanti jettu kun naa gala bar. Yoo kana abbaanu kana abbaasaa karaasaa qabatee irra deemee waliin tagaacha'u waan jechaa jirtudha sii galee. Bishaanis kanuma bishaasaa qabatee adeemu abiddis garuma bishaanis gara bishaanitti taa'ee abiddis kan gubu haa gubu jechaa jirtaati. Ani immoo akkasiin ta'u. Jechuun abbaan waanuma qabatee jala haa deemu jechaa jirta. Inni wangeela isaas wangeeluma inni quraanaas quraana qabatee haa deemu jechaa jirta. Ani kan jedhe Farahaan gabaabsee nan xumura dhiifama guddaa. Wangeelli of danda'a arga ta'ee ani quraana biran dhaqu wangeela lallabeen nama waama akkasiin jechuu kooti inni wangeela lallabu. Quraan erga of danda'a ta'e waan ajaa'ibamoo sitti immoo waan ajaa'ibamoo sitti immoo wallaahi otoo wangeela tuquu baanneeti quraanni dirqama waan namni itti amanu sana nutti hima. Fakkeenyaaf Yesus Kiristoosiin namadhaa inni waaqa miti ittiin dhufinaa jedhee quraanni dubbata. Gabbaanee nuti daawaa musliimattoo goone dirqama quraana dubbataa jira nuti akkuma caafatti naa joomnu kana garaachillaa. Wangeelli wanni nuti dubbannuu fi akkamitti akkas jettaa gaafa jedhani kun wangeela kee keessa iyyuu jira jenna malee rabbiin quraana keessatti walaa taqulu salaataa jedha. Sadiidha waaqni hin jedhiinaa iyyuu jedha. Gaaf sana inni sadii jedha jettanii mataa qabatuun isin hafu gaaf sana nuti quraana dubbataa irra gahu. Amma si mormaan jiru barii. Waa sitti maaggeeffadhu nan xumura na xumursiisi. Ila na xumursiisi. Amma Yesuusi waaqan jedhina nama jedhaa malee yoodha quraanne.
hamma gaafa kana dubbanu kan miidhamu sin hinda'um isti wangeela keessaati meena Muhammadin nabiyyiin jedhinaa ka jedhu hin argattan Allah waaqan jedhinaa ka jedhu hin argattan amma xiqqoo gara mormiitti deemaa jirta bari fara. Dubbii amantii wal mormuu keessa jirra moo? Mormii keessa hin jiru amman yaada posiitiivii walitti maa jirra No, atamma agendaa keessaa ba'aa jirta. Ilaa kan jedhe yoo isinitti maala karaa isin deemtan isin deemaa jira kaa'ela loojikii isin deemtan isin dhufaa jiraan. Wanta ati na hubachuu qabdu Faraan mormii irra hin jiru. Ani kan hin jedhe yaada posiitiivii fi waan ijoo lamaan dubbadhe Faraan wanta ati na hubachuu qabdu. Ijoon lamaan kun maali yoo jette inni wangeelatti amanu wangeelli karaa jireenyaadha jedhee gara wangeelaatti haa waamu. Inni quraanatti amanu immoo quraana keessa jireenyatu jira karaan jireenyaa quraana jedhee isatti haa waamu. Kanarra akkaataa ati quraana hiikkattuuf akkaataan wangeela hiikkadhu tarii garaa gara waan ta'eef isuma quraana irra jiru dubbistee quraanni of danda'a erga ta'ee gara amantii musliimaatti waamu. Namni wangeelatti gochuu rakkoonsaa maalish kenna dibeetii gochuu rakkoonsaa maali eeyyee ifa sii godha. Beekumsa irratti hundaa'e. Akkamitti rakkoo guddaa akka qabu siif hima na dhaggeeffadhu Faraan. Fakkeenyaaf amma akka hin taanetti kutatanii keessaa kutatanii for example quraanni akkasi jedhee yoo namni tokko akka atin beekne sanatti yoo ibsate siif gaarii ta'a. Wangeelli akkas miti jedhee akka isaaf hin ifne tokkotti otoon baratii yoo ibse for example amma otoon quraana dubbise quraanni sana yoo ati na barsiiste yoo diiteelii ati na hubachiiste yoo baradheera ta'e malee zimmi jedhee otoo amantaa sana keessa hin jiraatiin quraana yoo dubbise akka malee itti na jalaa hiikamuu danda'a akkaataa ani hubadhe akkaataa ani osoon baratiin barsiisuu jechuudha karaa biraa barre sii galeera mini Faraan. Kanaaf rakkoo ani immoo gaaffii dhumaa si gaafadha Faraan. Ishee kana si deemse waan na gaafatte ishee kana ishee waan amma dubbatti qoy ka ishee amma dubbatti kana dubbadheetiin na gaafatta dabalee na gaafatta ilaame wannati jechaa jirtu warra beekumsa malee haasa'an beekumsa malee hin jenne namni macaafa qulqulluu sirriitti hubate namni quraana sirriitti hubate dhufee waliin mari'atuudhaan inni wangeelan beeka jedhu inni quraanan beeka jedhu dhufee waliin dubbatu lakki ani quraana kooyyuu badhee wangeela keeyyuu nan beeka jedhee wangeela isaa keessaa amansiisuu kan danda'u dhufee amansiisu lakki ani wangeela kooyyuu badhee quraana keeyyuu si hubachiisuu danda'a namni jedhu dhufee mari'atu beekumsa irratti an xiqqeessuuf arrabsuus hin jechaa hin jiru beekumsa irratti hundaa'anii warri kun mari'atanii akkatti immoo akka hin taanetti ati hiikkatta ka jette immoo ati akka taattetti hiikkattu lakka ta'utti kan si hiikummoo ana. Fakkeenya quraana akka hin taanetti hiikkatte naan mari'ataa jira hootee namni suni lakka akkaati hubatte miti akkas jedhee ragaa wajjin kennaaf. Yoo ani immoo macaafa akka hin taanetti hiikkadhe inni macaafa suni teoloojii sirrii barate sunoo dhufee teoloojii san lakki Farhaan ati dogongortee tokko akkas jedhee waliin dubbannee hiiknaa jechuudha an kana inni sin jechuu jiru. Fakkeenya paartiin dubbataa jiranii qoy paartiin badhaadhinaaf abaa'oon eengaddaa kun kan eenyuuti gaafa dhani paartiin badhaadhinaa kun kan akkasiiti kun akkasiidhaadhaan abaa'oon immoo lakki siin ganne kun akkasiidha. Inni kun siyaasa Faraan ko. Addunyaan deemaa jiran akka addunyaatti deemna ilaali waan walii barsiisuun. Siyaasaaf amantii walitti fiduun gaarii miti. Amantiin polotikaa siyaasa miti kun akkaataan addunyaan ittiin deemtu waan tokko rakkoon keessa jiru kun rakkoodha kun akkasitti wal barsiisanii dhiifama turumbadduuko dhiifama turumbaddu just one minute gaaffii saduma gaaffii saduma turumbaddu isa dhumaa gaafadheen xumuraan kan hin jedhe Farahaanii yoo inni wangeela amanu wangeela itti amanee waame yoo inni quraanatti amanu immoo quraanatti amanee waame rakkoo uumuu qaba. Kenna amma ajandaan nuti raasaa turre kanaa miti. Ajandaa irratti umureera turumbaddu ko gaaffii kana naaf adeemsistaan. Akkasumatti siif deebisaa obsi ajandaan nuti irra turre maali? Sanumatti nu geessa bar turumbaddu. Atakaaro no akkasumatti ala kana agaletti akkasumatti garuu yoon dogoggorina. Okay yoo dandeesse naa deebisi Farahaan. Wanni dubbachaa turre. Abbaa jaali akkamitti atakaaroo kanaan bifnaadha. Deeqaa tokko keetti deebisaa fi gabaabsee kennaa kiyya gaafatte quraanarraa wangeelarraa qofa lallabni rakkoo qabaatti rakkoo tokko hin qabu baran. Garuu superlaatiivii kan inni ta'u supera goonee beekumsa olii dabaluudhaaf garuu inni quraana irratti dabalata wangeela beeku rakkoo hin qabu inni wangeela irratti immoo quraana dabalata qabu haala ammayyaatiin rakkoo hin qabu siin jechaan jira malee silaayyuu wanni godhatu silaa namni maali quraana isaa inni quraana lallabata inni wangeela isaa lallabata sirriidhaan natti jette sirrii miti siin hin jenne garuu caalaatti garuu wal hubachiisuudhaaf kana yoo godhames rakkoo tokko qabaa jechuu wanni jechuu barbaade akkasii galatooma ulfaadhuu kan si deebisee galatooma bu'eera mubee galatooma yaada poozitiiviidhaan dhiyeesse amantiin hin ammayyeeffamu akka kootta amantiin hin ammayyeeffamu kanuma jechuun barbaada galatooma yoo yaadni koo dogoggora jiraate soorii xumureera. Galatooma ayyaatis turtii gaarii yoo na fayyamtanii
Waati ko sirreessa xiqqoo siidhaa yoo daqiiqama takka wayii dhaabinaa kennitanii dubbachuu barbaadeeti. Yoo na fayyamtan. Okay, tamaamitu fa'aa jechuu jirani. Rabbiin barakaa isin haa godhu hunda keessaniif. Wannan jechuu barbaade yoo amantiin kiristaanaa illee wangeela lallabe yoo musliimni illee quraan lallabe rakkoo qabaa kan jedhu inni kun rakkoo hin qabu akka kootti. Garuu ammoo rakkooni nuti muslimtoonni takkaahu wangeela lallabnee hin beeknu. Takkaa umrii keenya irratti wangeela lallabnee hin beeknu. Akkaataa isaa isinitti akkatti lallabnee hin beekna nuti. Nuti wangeela arrabsuudhaaf keessa seennee kun wangeela akkana jedhaa isin salphisee jennee hin dubbannu baay'inaan akka tasaadhaa yoo ijoolleen nu aarsite qofa deebisaa waan tokko tokko kennina malee kanarratti hin rakkasu. Nuti quraanuma lallabna. Fakkeenyaaf quraanni rabbiin tokkicha yoo jedhe wangeela irraa waan nu qarqaaru fidanna malee waan nu qarqaaru fidanna. Wangeela irraa waan nu qarqaaru fidannuuf quraanuma tuufu Yahudaaf kiristaanota biraa ni kana qarqaaru jire jedhe quraanumatti nutti hime. Saba saniif jechaachillee dhaayinee kunoo yaa jara keenya kunoo wanni dhugaadha isa kanaati kunoo macaafa keessallee jira quraana keessallee kanumatu jira fudhadhaa wanni jennuufi nuti quraana macaafa keessan fayyadamneeti miti. Quraanni dhugaa nutti hime san macaafa keessallee jira kunoo fudhadhaa jenna malee nuti. Yesuus Kiristoos namaa jedha quraan gabricha rabbiiti jedha. Wagguu akkana jennuun namni kiristaana tokko wagguu akkana nutti dhufe maaliif akkana jetta kunoo macaafni keenya akkana jedhaa wagguu jedhu lakki macaafni kan keetu akkana jedhaa yoo jenneen kun waanuma quraanitti nu qajeelche. Qarqaarsa yookaan ammoo waan deeggarsaadha macaafa kiristaana irraa fudhanna malee nuti akka isaan fayyadamsanitti hin fayyadamnu jechuudha. Garaagarummaa qaba. Hedduu garaagarummaadha qaba. Tasuma taate walitti hin dhiyaatu. Sini garaame tasuma taate walitti hin dhiyaatu. Kanaafuu muslimni wangeela lallabaa jechuun sirriidhaa miti jalqabuma. Nuti wangeela lallabnu takkaa lallabnee illee beeknu kaayyoon keenya wangeela lallabuudhaa miti. Quraana lallabna haqa quraana keessa jiru lallabna garuu deeggarsa isaadhaa bakka kamiyyuu fidanna loojikii fidanna. Loojikii yeroo fayyadamnu qabna. Macaafa keessan keessa findeetiin kiristaana tokko amansiisuudhaaf yeroo fayyadamnu qabna. Takkaa arrabaaf macaafaan arrabsineetiin jara kana aarsina jennee takka fayyadamne hin beeku. Namni garee shaadaadhaa hordofu kana ni beeka jedheetii yaada. Takkaa waan kiristaana arrabsinaa koottaa ni dallansiifnaa koottaa jennee fidannee teenyeetiin hin beeku. Haga isaan arrabsan guutuu nuti Yesuus Kiristoos nama rabbiin tokkicha sillaaseen sirriidhaa miti waan jedhu kana fayyadamna malee nuti takkaa kiristaana dallansiifna kiristaana aarsinaa jennee takkaahu hin saalfachiinaa jennee fayyadamne hin beeku. Yeroo takka kiristaanonni dhufanii nu aarsan yeroo akkasiidha. Kunoo macaafa kan kee keessaa yoo akkana jennee yeroo itti kenninu jira garuu ammoo akkasittiin fayyadamnu jechuu barbaadeeti. Isii tana kennaan haa hubatu jedheeti. Garuu faallaa saniidha ijoolleen keenya kan kiristaanaadha akkaataa itti fayyadama. Qur'aana ittiin amananii nuti amma yoo xiqqaate macaafarraa waan fudhannu qabna. Tokkichuma rabbiidha macaafarraa ni fudhanna. Namummaa Yesuus Kiristoos nama macaafarraa ni fudhanna. Wantoota gaggaarii sagaagalummaan dalagii yoo jedhe macaafarraa ni fudhanna. Indinnu maaliif jennaan dhugaa jirtu jennaan. Garuu ammoo kiristaanonni quraana keessa qubee takkan fudhatan, hadiisa keessa qubee takkan fudhatan. Waan ittiin amanne dubbisaniiti ergasanii isaan namaan ittiin qajeelchuu osoo hin taane yookaan nama hubachiisuu osoo hin taane kan isaan barbaadan ittiin nama dallansiisuudha. Hedduu ijoolleen fayyadaman jechuudha. Garaagarummaa qaba hedduu. Garaagarummaa qaba akkaataan hojiin kunii fi kun garaagarummaa qaba. Waan jedhuufi isa kana hubachiisa kennuufii barbaade tanuma jechuu barbaade galatooma mubaarak. Waa tokko wayi gaafadhe dhiisuu laata danuun qabu waanuma gaaffii wayi. Akkam dhaga'ama sagaleen koo? Ni dhaga'ama. Tokkummaa ni dhaga'ama garuu gurbaan ammaa paartii qaama seeratti dhiyaachuu qabu keessaa tokko nama amantaa Islaamaa xiqqees gurbaa si wajjin haasoftan kuni viidiyoolee narraa muree deemee nama waraabee utuu waan amantaan dubbatiin kennama maal jettaniin paartii lammaffaa irratti kan seeratti dhiyaachuu qabu gurbaa kan hordofaa ijoolleen amantaa musliimaa viidiyoo isaa eegaa yeroo hedduu namni amantaa xiqqeessu isin nama amantaa arrabsee jettanii wajjin dubbattu garuu gurbaa isin nama wajjin dubbattan nama amantaa xiqqeessuu keessatti shoora guddaa qabu. Kanaaf paartii taanutti ijoolleen keenya hordofuudhaan kan seeratti dhiyaachuu qabu isa kan gatii isaa argachuu qabu jechuudha. Malee eenyuun komattu saayiba inni kun miliyoon lammaffaadha nammaa kun miliyoon lammaffaa jechuudha. Isin immoo akkuma waan nama sirrii wayititti dubbattan. Tokkummaa. Tokkummaa. Kuni gaaffiidha moo yaada ree? Gaaffii gaafadha yaada. Bar yaada miti bar akkamitti wajjin dubbattuudha gaaffiidha bar akkamitti wajjin dubbattuudha bar. Jechuun inni nu arrab nama amantaa ganamaa galgala arrabsoo inni nu mataa isaatti akkamitti wajjin dubbatamaadha sii galee inni nu mataa isaatti.
Ayyana akka dhuunfaa kootti si deebisee bu'a tokkummaa ba'uu fedha waan ta'eef anis ayyuu hin beeku amma asirratti kennaa jechuun argee isa ayyuu hin beeku fa'aa wajjin dubbadhe dhiifama. Nu jala deemne nuti nama asirratti waa waraabaa ol hin beeknu waan taateef asuma irratti argina anuma ittiin haasofne malee otoo beekneeti kan wanni jennu dingatammoo beektu ta'a nuti hin beeknuuni sirumayyuu hin beeknuuni akkasi galatooma ani hin beekuun isayyuu. Nagaan naa tura. Ustaz Faraan koo hin deemini. Wani nuti isin dura haasaa turre isin amma dhuftan malee Ustaz Ahmad isin dura as turre haasaa turre akkamitti wanni kun Turumbadu yoo gaaffii qabaatte qofa tura dhiifama. Narraa gaaffii qabda. Ayya deemuu dandeessa. Gaaffiin sirraa qabu nuti amantiirraa dhimma hin qabnu hojii takka dubbachaa turte ati nama amantii bakka bu'ee waan kanaan mormuu jiru amantiirraa dhimma hin qabnu jechaa turte. Hin jenne akkasumatti. Okay. Rakkoon qabu sun. Akka jechuun amantii namaarraa dhimma hin qabnu amantii namaa miidhuu miti kan deemaa jirru kan nuti kaasasuu jirru yookiin kan itti dubbatu jirru nama dhuunfaa amantii keenya arrabse malee amantiin kiristaanaa akkas nu godhenne amantii kiristaanaa kaasasuu ittiin jirrudha malee amantiirraa dhimma hin qabnu miti amantiin ma barsiisaa jirra wal hubachiisaa jirra dhaggeeffataa jirra akkasii Turumbadu kiyyoon dogongoruu baadhee. Tole ulfaadhu galatoomii yaadni ati dhumarra jette wanni nuti haasaa turres yaaduma ati dhumarra jette sana abbootii amantii hundarraa walitti finnee qaama gartee amantii gabbee amantuma kamiyyuu salphisuu bakka bu'oota tokko kaa'annee akkamitti qaama sana seeratti dhiyeessina yookaan amantiirraa adabachiifna kajuu walitti dhufnee cuunfaan silaa wanni nuti haasaa turre kanuma atillee dubbatte galatoomii. Inshaallah sun miidiyaan laallatu. Miidiyaarra soon taane sana immoo keessaa warra majlisoota dubbisaniiti. Isheen kun dubbiin akkasii warra xixiqqoo akka keenyaa miti. Kun dubbii warra gurguddaa majlisa sinodosii warra gurguddaa biyya keessaati waan kana gadi dhaabedha. Yaada kaasuun keenya bareedaadha. Yaadni warruma xiqqoo jedhamnu irraa dhufe alhamdulillah ulfaadha galatooma. Garuu waan kana irratti kan hojjetu qabu nuti dhufee asirraa miidiyaadha waan kana hojjetu soon taane biyya keessatti seera gadhaabbataa mootummaan beekuun sinodosii fi chaaritii fi warri akkasumallee wanni majlisni waliin dhufee kana ergaa kana biraan geenye viidiyoo waraabbuun isaa ta'u keessaanis haa ta'u waliin geenye waan kana irratti mari'atanii kan mootummaa bira geessamee waliigalteen kun irratti wanni jedhamu malee kanumti nuun lamaan yookiin asirratti warrumti tiiktook irratti femesiin dubbateedhuma waan wanni jedhamu miti waan akkasii kun waan gadi bu'ee biyya keessatti hojjetamu waan biyya keessaa malee waan miidiyaarraa miti jechuu barbaadeen jazaakallahu khairan. Ulfaadha galatooma waan ati jetteef namni hin balleessine hin jiru atillee karaa tana waan gaariin dalagu jira jetteef dogoggoruu malta nama kalleessa dogoggoree kalleessa waa balleesse wajjara deebinee waan dalaynu deebinee wajjin haasofnu jechuun sun yaani fudhatama na biratti hin qabdu akka kiyyetti kalleessa yoo dogoggoree guddiisaa Inturini boruma mucaasan ilaaluu kan guyyaadhuma lama turii ilaali. Tole Mubaarakii wal beekan anillee waliin beeknu Mubaarakii wal beekan Mubaarak viidiyoo kan ilaalan ture yaada isaa yaada gaarii gudee ibsaa ture Mubaarak reefu haa ta'u reefu tana akka gaafattillee Ustaaz Ahmadillee waliin gaafachaa ture uma kana maaliif karaa nagaatiin garuma sanillee itti dhayxanii gaafatanii danii karaa humnaa walitti deemuu kana filatamuu hajuu gaafadheen ture agammatti naan deebinee asan eeguu jiraanii. Dhimma waa'ee amantiidhaa ustaazotii fi yookaan keessatti yookaan paastaroonni yoo wal morman sannan galchooni hagban irraa beekuun taman amantumatti yeroo hordofachuu qiyyaan garuu immoo amantii jala deewoo godhatanii namoonni gargariin miskiina wal nyaachisuu akka tana dura biyyoota arabaa keessatti ijoollee wal nyaataa turte dhimma amantii fakkeessanii ijoollee akka waliin nyaanne nagaa buusaa karaa nagaatiin walii koottaatii nama badii qabullee jaarsotii itti fidaa namuu danda'a qabaa beekan. Amma nuti waliin beeknu namuu asirratti akka feene waliin jenna garuu nama danda'a isaatti fidanii danda'a isaatiin qabanii hawaasa irraa gad dhaabanii akka hawaasa kana gidduu burjaajii hin uumamne haga tana dura hawaasni wal miidhe wal burjaajesseewu amma wani garta rakkataa asirratti gargaaramaan jiru dhukkubsataa wallaanamaan jiru wal madeessuun tuni madaa godaannisan baane irratti dhiifnee deemurraa amantiin tunillee narraan dhufne durillee hawaasni amantii adda addaa qabu wajjumaan jiraachaa ture akka sanitti hafuura nagaa wajjitti labsaati. Osoo hawaasni isin gidduutti miidhamne hormi lama gizee wala'ee coqorsaa gidduutti miidhamaa jette manguddooni akkas akka hin taane hawaasni warri waa beeku beekontii waan beektan irratti wal mormitanii kan beekne immoo asuma garee uummatanii garee wal dha'uun sun gareenis garee uumtii garee uummatanii akka namni gabbayee walirratti hin duulle jechuun akka dubbachuu jirru akkuma hawaasatti dubbanne malee waa'ee amantiirraa miti nagaa buusa akka hawaasatti jenne malee dhimma amantii keessa nu galchine nuti akkasitti badhaa afurnaan illaa nagatti. Ustaaz Ahmad joo yeroo qabaatan asii bitti sinega jala taa'e. Namoota abbaa caalifaa tas keessa jira sana dubbatanii karaa nagaa wayyuu nagaa maan deemaa jirra maalti ajandaa godhe sila naguma dabar islaama jechuun nagaa jechuudha.
nagaa barbaannaa iyyuu nama tokko qofa irratti xiyyeeffanne miti nama tokko irratti qofa xiyyeeffachuu keenya kana akka waa yakkaatti ilaalanii warri nuti garee wangeelaadhaa jedhanii tiiktookii kanarra jiran nama kanaaf abukaatoo binneerraa akkas goonaa kana goona jedhanii yakkamaa biyya arrabsaa ture yakkamaa amantii namaa arrabsaa jiru yakkamaa islaamummaa keenyallee xiqqeessaa jiru kanaan warra kana jedhaa jiru isaan sanaanuu isin qofa laallata amantaa biraan ilaallatu kun immoo nageenya balleessuutu hin taane kuni nagaa fiduudha nagaa booressuu ati jettee naaf hin galle qaama nagaa booressaa jiru gaaffii kanatu jara gaafattee bareeda jedhee yaada galatoo. Ustaaz nutillee yaada kennachuu dandeenya. Assalaamu alaikum akkam jirtu nagaadha. Gaafiin jara gaafadhu jirtu Ustaaz Ahmad asii wajji haasaa turan jarallee waliin beeku ani amantiin tijallee ani islaama akkasitti garuu immoo wal jaaranii gama bahanii wal dhawuuni amantiin tularran dhufne reefu tana jechaan keessatti garee wayii jettee maqaa dhottee dubbattee turte. So afaan keenya kanaan ofii namatti quba qabaa qubni afur immoo kaafee abbadde yaani namatu illee namni maanu tokkachuun isin taatu. Yoo wal qusataniitu maa nagaa busanii ogi deeman amma isintu nagaa booressin jenneen gurbaan balleesse jechaa ture namuu balleesse isin turallee haasa'atuma turre gurbaan balleesse badiirratti badii fidurraa yoo balleesse san wajjin badii biraa uumurraa garee isa deeggartullee yoo jiraatte karaa jaarsummaatti itti dhiyaatanii gurbaan kun amantii hunda jeeqaa ture hawaasa hunda waliin dha'aa ture. Gurbaan kun to'annaa seeraa jala walee haa sirreeffamu dhaabbadhaa jettanii wanni isin gaafatanii jarris marka isin darbatee karaa faallaa keessanitti itti fufiinsan hojii akka isa sappoortii godhuudhaatti bobba'an kun jiraayii jeensi gaafadhe wanni isaan gaafadhuuf hin jirtu jechuu barbaadate kana. Hayyee yaada keef galatamu ulfaadhabba. Sagaleen koo jira Ustaaz. Sagaleen koo jira Ustaaz. Dabareen naga qabdee natti fakkaata. Ni jira dubbadhu kiyya. Ayyee anaan immoo wanti gaaffii natti ta'e namni mucaa afaan baaldii kanaaf abukaatoo ta'u fakkeenyaaf namni tokko namni islaamaa tokko namni islaamummaa keessa jiru gaafa kee amantaa biraa xiqqeessee amantaa biraa fakkeenyaaf mubaarik hiriyaa keenya osoo kee amantaa ortodoksii yookaan amantaa peentee xiqqeessee haala sanaan gadi buusee arrabsee nuti yoo jibbaa amantaa sanaan qabnu ta'e nuti yoo walqixxummaa amantiitti amanna ta'e nuti yoo akkuma amma jedhamu biyya tokko oromummaa maarree jedhamu kanatti amanna ta'e badii mubaarik balleesse kanarratti mubaarikiin deeggaree duuka dhaabbannee mubaarikiif abukaatoo taane gocha waan mubaarik irratti godhame tarkaanfii mubaarik irratti fudhatame balaaleffanna yoo ta'e nutis jibbaa amantaa sana qabnaa. Yaanni mubaarik yaada keenya jechuudha. Fakkeenyaaf warri amma gurbaa afaan baaldii kanaa dhufee abukaatoo ta'u asitti mucaa kana balaaleffateera. Gaafa mucaan kun gadi ba'ee nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam xiqqeessee waan namni tokko nama dhuunfaadhaan nama sooshaal miidiyaa irratti beeku nama taraadhaan jecha akkasii jechuun qabu. Warruma amma jara sooshaal miidiyaa kana irratti kottee tokkoon jara dhaabu jara akka Ustaaz Awwal jara akka Ustaaz Faraan jara akka Ahmad Hussein kanayyuu akkasitti gadi buusanii dubbachuu mirgan qabanu jarri. Arellame nabiyyi keenya nuura dunyaa kanarratti akkas jedhamee dubbatameenaan achii dhufanii akka waan mucaan amantaa jiraa hordofu obboleessi jiraa sirrii godhetti isaaf dhufanii asitti ustaazota wajjin taraa tokko ta'anii balaaleffachuun jiraa feerii miti kun duriyyee wajjin afaan duriyyeetiin dubbatta. Ustaazonni kana keessatti wanti jarri barbaachisanu waan sirrii hin taane tokko sirrii hin taane waan namni waa'ee amantaa kanaa beekuu barbaadu waa'ee amantaa kanaa beeksisu waan beekanurraa dandeettii rabbi jaraaf kennedha. Kun baalagee amantaa namaa xiqqeessitu warra jibba amantaa kanaa qabu nuti fakkeenyaaf akka kootti sooshaal miidiyaa kanarra hamgan turetti guyyaa tokko amantaa namaa xiqqeessee hin beeku. Amantii koo waan hin jaalladhuuf amantii koo namaan tuqu. Maaliif akka amantii koo sababa kootiin tuqamu waan hin barbaanneedhaaf. Hamma ijoolleedhuma as keessatti fiddanii akka hiriyaatti keessa galfattanii wajjin qaaqaa turtan waliin dubbataa turtanii gaafa obboleessi keessan obboleessa keenya jedhanii irraa falmaarumti namni amantaa tokko hordofu obbolaadha. Fakkeenyaaf namni islaamaa tokko anaaf obbolaadha. Oromummaa maarree jettan kana achi gataa sana booddeedhanni.
namni tokko akkamitti nama tokko eenyutu gaafa mucaan kun akkasitti gadi ba'ee amantaa islaamaa xiqqeessee viidiyoon isaa vaayiraalii bahee laayivii irratti namni kumaatamaan isa daawwatee gaafa inni amantaa kana arrabsu gaafa inni nabiyyi keenya arrabsu warri hamma isaaf abukaatoo ta'u warri hamma isaaf dhufee nuun obbolaa fakkaatee gastii kanarra taa'ee falmu eenyutu viidiyoo irratti waraabee dhiisi obboleessa keenya dogoggorteetta dhiisi karaa sirriirra hin jirtu eenyutu jedhe yaani mucaa kana amantii keenya xiqqeessuunsaa nabiyyiin keenya arrabsuunsaa jiraaf sirrii ture. Gaafa ummanni keenya immoo mucaa kana seeraan gahatee mucaa kana irratti jennoo fudhatu jiraaf dogoggora ta'ee dhufanii abukaatoo ta'anii dhaabbachuuf jalqaban jechuudha. Kun waan hawaasa walitti buusuun qabu. Badii nama tokkooti osoo danda'ame kana ajjeesuu tureyyuu. Ajjeefamuu qaba tureyyuu kun. Qoosaan amantaan jiru hiriyummaan bakka adda ormummaan isin jettanu adda yoo amantaa konaaf kabajje yoo eenyummaa konaaf kabajjen si waliin obbolummaa ormummaas ta'e obbolummaa biyyoomaas wajjin qabaachuu danda'an. Amantaa koo xiqqeessitee nabiyyi koo xiqqeessitee na salphiftee wanta obbolummaan si waliin qabaadhu biyyoomnan si waliin qabaadhu nageenyaan si waliin qabaadhu tokko hin jiru abadan jechuudha. Kanaafuu jennaani gaafa namni tokko qaama jiraa keessaa dhufee asitti isinii wajjiniin gurbaa afaan baaldii sanaaf abukaatoo ta'e isinii waliin dubbatu meerra fidi viidiyoo gaafa inni akkasitti nu xiqqeessee nu arrabsu maal jettee obboleessa kee abukaatoo irraa taatee irraa balaaleffataa jirtu kana maal jettee dhowwitee turte irratti viidiyoo waraabdee sirriin jirtu dogoggorteetta jetteetta jedhaati gaafadhaa akkasi galatoomaa isaanis isinitti baay'isee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen koo jira yoo ta'e sila yeroo kennaan jiruun seenuu barbaadee ture yeroonni maaliif wangeela dubbattu quraan obichaa maan barsiifne yeroonni jedhu sanan isa barbaadee ture. Ana akka kootti ammas iddoon hin jirretti illee yoon dubbadde waa isaan dubbadhatu hin taane wangeelaan akka kootti dubbisuu barbaadee yookiin wangeela kana keessaa waan qajeelaa fi yookiin waan jal'aa keessa barbaaduu barbaadeetu hin taane ofii isaaniitiin deemanii namatti hiru manatti. Yeroo Wallaggaan jirrus yeroo Finfinnee jirrus karaa kana irrattis iddoo barbaadetti namatti hiru. Wanti isaan namatti kennaniif wanti isaan nutti himan immoo waliif haallaadha. Kanaafuu macaafa kanarra laalee waan isin jettan sobadhameera jechuun hin dirqama ta'a. Onlaayinis ta'e oflaayinis ta'e karaattis bahee iddoon argetti isaan gaafachuun dirqamadha. Amma fakkeenya mana koo utuu natti kennanii hanga wangeela 7 gaheera na bira. Wangeela 7 keessaa 3 namaan kenna 4 na bira jira. Afaan Amaariffaatiin, afaan Ingiliffaatiin, afaan Oromootiin 2 na bira jira. Kun hundi isaadhaan ofii kootiin gabaarra bahee bite miti. Kanarra jiraa namaan jedhu wanti isaan jiran sun immoo achirra hin jiru. Kanaafuu meerree wanti isin jettan sun sobadha macaafa keessan irra hin jiru jennee akka isaan nama burjaajessine itti himuun dirqama keenyadha. Kana yeroon isla waa'ee wangeelaa keessaa tuu baatanii quraan obichaa musliimaan barsiifne yeroo jedhu waa'ee barsiisuu dhabu irratti ustaaza wal deebisanii dhufe ani ishee kana silaa itti himaaf hin ture. Amma innas hin jiru. Hundi keessan nagaannaa tura nagaannaa bulaan siniin jedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. عندي ما نسي ولي قالت يعني كي أنجد قاري دا واي وانا رتمو الجيشة والقباتين نتي أكسيرات بفسيرات ديمنا درا اللي كان ديمات تور بفسيراتيني أما اللي فول درا اللي كان ديم بفسيراتيني سيرا بيجسني دا كبجنيت من ديمنا سواسني بيجي مجا كان بري osoo nuti durriyyee taane yookaan ammoo nama amantii ofiidhaan jaalanne taane nama lubbuu namaa dhabaasuu osoo barbaadu osoo taaneeti barre nama hin dhibdu durriyyee tokkicha bitanii wanne jechuun. Laakiin kanan barbaannu waan ta'eef gara seeraatti dhiyeessine erga seeratti dhiyeessineen booda ammoo namoonni tokko tokko garee ijaaranii qarshii walitti guuranii abukaatoo binneetii erga sani ammoo mucaa kana baasuu qabna muslima saalfachiisuu qabnaa gaafa jedhan sitti dhaga'ama akka malee jechuun. Nuti duraan mucaa tokkicha kana kan nuti himannelleen isuma kana malee amantii kiristaanaatiif miti. Garuu ammoo gaafa amantoonni amantaa saniidhaa ka'anii abukaatoo kanaaf ta'an osoo wallahi muslima ta'eeti muslima amantii tokko arrabsi namni muslimaadhaa bira dhaabbatee dheetiin yaadu takka abukaatoo itti goonee hin baafne jedhee takka yaadu namni muslimaadhaa. Haa ta'u garuu ammoo yeroo akkana godhamu kana amantoonni amantaa saniidhaa walitti mari'atanii qarshii walitti guuranii maal jedhanii in baafna mucaa kana muslima mataa gad ilaalchisuu qabna gaafa jedhan sitti dhaga'ama. Hagam tuffii tokko hagam tuffii nurraa qaba waan jedhu jechuudha. Erga sana ammoo sitti dhufanii warruma akkas godhu santu warruma qarshii godhu santu dhufeeti
maaliif mucaa kanatti qabamtanii tuffattanii dhiiftanii siin jedha. Waa waldii gadhaa miti dubbiin kun amma. Tuffattanii dhiiftanii jedha. Tuffannee dhiisuudhaafi namni laayikii godhu sun yeroo nabiyyi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam gurbaan kun arrabsu namni laayikii godhu eenyudha? Muslimatu dhaqeetiin laayikii godhaafi. Muslimatu dhaqeetiin koomentii kennaafi. Muslimatu dhaqeetiin riippoostii godhaafi. Muslimatu dhaqeetiin sheer godhaafi. Namni kumaatama isin lakkooftan namni yeroo takkatti viidiyoo ni waraabe bar 14,000 15,000 16,000 naannoo santu laayikiin kennamaaf. Laayikii kana kan godhu muslimaa miti beeki. Laayikii kana kan godhu eenyu akka ta'e namni hundi isaatu beeki. Erga san isitti dhufee muslima tokko tuffatanii dhiiftanii biraan deemtanii namaan jedha. Nuti ammoo kan barbaannu gurbaa kana erga qabne seeratti kennine adabbiin ilaalessaa haga inni argatu haga dandeenyu yaalleeti adabbii akka inni argatu ni goona erga sanii baalageen nurraan dhaabbatti jechuudha. Baalageen akkasaa ka isaaf koomentii kennitu ta'e isaaf laayikii kennitu ta'e isaaf jajjabeessitu sun nurraa dhaabbachuu dandeessi waan jedhuudhaaf. Keessa qofaa miti yoo rabbii jedhe biiznillah tabaaraka wa ta'ala amantii kiristaanaa irraa miti nuti dhimma kan qabnu akkuma duratti usaa farhan jedhe san kiristaanummaa balleessinaa kiristaana hinaadhaa miti laa namoota amantii keenya tuqan namoota arrabaan deeman namoota qura'aan irraa maa gaafattaa miti hadiisa irraa maa gaafattaa miti gaafii waan jiru hin dhoowwinu yeroo kamittuu amantii islaamummaa irraa maa gaafattaadhaa miti gaafii waan jiru yeroo kamittuu gaafachuu danda'a garuu bira dabree nama arrabsu yeroo kamittuu haala kam keessattuu biyya kamittuu turrulleen haga feete yoo turrelleen inuma yoo rabbii jedhe biiznillah tabaaraka wa ta'ala inuma nama san inuma harkaan gahanna yoo gahannamu seeratti inuma dhiyeessinaa jechuudha. Isuma kan akkana jedheetiin bira dabra kan biraadha gaafii mubaarak gaafate ijoollee baalagee ijoollee maqaa islaamummaadhaa qabdu kan guyyaa tokkichaaf pheenxee ta'a erga san ammoo galgala islaamummaa qabattu jidduu sanitti ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala ergama rabbiidha sallallahu alaihi wasallam arrabsitu akkam goonaa kan jedhu isa kana irratti dheengadda gurbaan tokko kafare jedheetiin ramadaana keessa wal'iyaadu billah rabbiin kasaaraa akkasiidha ilmaan keenya hunda keessanittu rabbiin fidini hunduma keenya ilmaan akkasii rabbiin irraa qabu ilma ramadaana keessa rabbiin gabbaruu dhiiseetiin udduba deebi'eetiin rabbiin arrabsu ilma udduba deebi'eetiin kafaruu rabbiin irraa qabu ilma akkasii sanii kan amma gabbayeetiin ajandaa gochuudhaaf jecha akkas godhu isa san wallahi dhugaa dubbachuudhaaf gurbaa san hordofnee qe'ee inni galu bakka inni oolu ijoollee eenyumfaa wajjin akka oolu tamaam bakka kam irraa akka jiraatu yoo nutti mijattan jiddaan akka jirullee quba qaba naannoo kam irraa akka jiraatu tamaam akka aziziyaa naannoo aziziyaa oolullee quba qaba bira geetiin ture naannoo kam irraa akka oolu safara kam irraa akka deemu eenyutu akka isa beeku mana kam keessa akka galullee hordofnee bira geenye jira laakiin ammoo booda galgala irratti Abu Mu'aaz galaa laafanii ammallee rabbi isaanii adabalu Abu Mu'aaz galgala irratti shaadaa qabsiisanii eega shaadaa qabate ammoo waan goonuu dhabne isinii galte waan goonuu dhabne waan goonuu hin qabnu ka eega shaadaa qabate waan goonuu hin qabnu akka nabiin rabbiidha alayhi salaatu wasalaam Abdullah ibn Sarhi wajjin rakkatan san Abdullah ibn Abi Sarh gaafa dhufe san isinii galte gaafa fatii makkaadha inni sun nama badii guddaa dalagaatiin ture dhufeetiin nabii rabbiirra alayhi salaatu wasalaam dhaabateeti shaadaa jechuudhaaf gaafa inni ka'u nabiin rabbiidha jalaa jallisan jarri ammoo sahabaan hin beekan yeroo san daddafanii wannan jenne san boodaan shaadaa qabatee nan nabi rabbiidhaa sallallahu irra dabranii jechuun bira geenyee turre durriyyee akkasiisanii bakka jirtanitti adabate godha jechuun seeratti kenna waan biraa godha isiniin jechuutti hin jiru seeratti kenna illallaafin amantii keessan irratti amantii keessaniif kabaja godhadhaa ufiillee kabaja isinillee yoo jabaattan kabachiisuu dandeessan wallahi bakka jirtanitti kabachiisuu dandeessan isinii galtee yoo amantii keessan ufii keessaniin kabachiisin fuuldurri namaadha hammaataa deemaa jechuudha warra ijoollee keenya ijoollee kiristaanaatis kan jennu isuma kana amantii keessan nuti arrabsuudhaafi miti kan arrabsuulleen deeggaru fuulduratti illee arrabsamuudha isaadhaan deeggaru yoomillee jechuudha garuu mari'atamuun ni deeggarra isa kana mari'atamuun waan deeggaramu waan addunyaa keessa jiru kuni waan Itoophiyaa qofa keessa jiru miti waan addunyaa guutuu keessa jiru biyyoota faranjii keessatti illee ni mari'atama biyyoota addunyaa guutuu keessatti ni mari'atama garuu arraba ammoo yakka kanaafuu uf eeggadha karaa gaafiitiin karaa waa barumsaatii yoo deemtan irra gaarii isiniin jedha tanuma jedheetiin bu'aa dhiifama afaan isinitti dheeradhe hundi keessanuu dhiifama naa godhaati Ustaaz Ahmad waan jetta yoo qabatte itti dabalaati hundi keessanuu galatoomaa jechuudhaaf turan badduun ammoo xiqqoo siidha naaf hin galle haasawin isaadha sabasaniif jecha irraa callisee rabbiin isaa booda na haa galchu waan inni jedhe san naaf hin galle wallahi waan inni jedhe
Sawasaniif jecha irraa jallisee inshaallah fuulduratti naa gala yaa turumbaddu fuulduratti naa gala waan ati jette suni inshaallah tanumarratti isinii geessa wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hayyee galatooma. Wanni naan jee an afaan Oromoo dubbaddensa eenyu dubbatu far dubbadaayyee. Hayyee dubbadhu turumbaddu. Wanni naan jee afaan Oromootiin dubbaddensa yoo isin galleessumaa yoo bakka rakkoo irraa qabdan isin dubbaddaani. Wanni an dubbadde ani maalifi ijoolleen bakka amma gartee isin warri amantii bakka boonni amantiidha abbootiin amantiidha waan beektanirraa wal mormitanii. Ijoolleen immoo akka tanaa dura biyya arabaa fakkii fa'aa walitti naqaa turteetti waan kana ajandaa gottee gadi kaatee jirti waan kana jaruma silaa ammaan tana mucaasan sappoortii godhan jettan sanillee karaa nagaa filatanii wanni kun mucaan kun amantii takkaafillee hin ta'u waan kana mucaa kana dhiisaa adabbii isaa fudhatee fixatee haa bahu haa sirraa'u jettanii wanni isin gaafatanii isaan didanii harka isin darbatanii mucaasan sappoortii godhuu itti fufan jirti kajuun gaafadheen fakkaate gabaabatti. Kun afaan Oromootiin fakkaata. Nama abukaatoo godhatee abukaatoo biteeti karaa seeraatiin ni baafna muslima salphifna jedheetiin deemu dhaqanii jaarsummaa kadhatammoo. Kanatu naaf hin galini. Okay, ayyee. Oofa ayyee akkas taanaan gaafatti isinirra hin beeknu. Namni wal nyaaturraa afaan nagaatiin yoo karaa nagaatiin. Akka sirri galuu qabu. Jarri kun bari jara kiristaanotaa miti kiristaanallee bakka hin bu'u namoota muraasa. Abukaatoo bitanii sa'aatii kanatti muslima salphifna muslimni mataa gadi qabachuu qaba jedhee nama abukaatoo bitee jala deemu jiru. Dheengadda mataa isaadhaa dhaqanii nama erganiiti mucaa akka gootan godhaati baasaati muslima salphisaa jedhan. Namoota akkanaadhaa dhaqaniitiin wajjin taa'ammoo akkam jedhanii gaafatamee akkam jedhaniiti. Manguddummaa ta'aniin kadhatammoo lakki nu dhiisaa yaa jara keenya nu dhiisaa rabbii jedhaati jennaammoo akkam jennaan. Akki jedhaniin hin jirtu siin jechuu kooti. Nama akkanaa kana nama beekaatiin akkan sitti deemu ofirraan kadhatu yookaan jaarsummaa ittiin ergatan. Ittuma dhiifteetuma hojii kan kee hojjetta. Atilleen obboleewwan keenya musliimaa guutuun waan irratti xiyyeeffachuu qabdan nama amma seera jala jiru kana seeratti dhiyeessinee gatii isaa argachuu qofa. Kanuma irratti xiyyeeffadhaa dhiisaati. Waan nama jaarsummaan kadhatan san ufiinuu kasaaree ofirraa ta'a. Yoo kanuma nuti goone jechuu kooti. Rabbiin barakaa si haa godhu. Xiqqooshee waan dhaggeeffatta mucaa kana furiitti jamoo waanitti jamoo mikaayiliitti yeroo baay'ee wal agarraa wajjin turraa mucaan akka biyyoomiitti illee jechuudha. Ammaan wallagga innillee wallagga. Ummatuma wallagga keenya mataallee gadi hin cabsinii. Namni kanaan nun beeku akkuma inni ittiin illee waa dhiisuuf jechuudha. Namni kanaan nun beeku istirii bareedaa qaba. Oromoomatti immoo saba biraa biratti mataan keenya gadi hin cabinii. Afaan hin badinii daangaan darbinii waan hin taane hojjetinii. Kana booda bakka erga kunuun as dhuftee yeroo baay'ee dhaabdiifaa biratti namoota biratti mul'attee nu wajji erga mul'atte lammata waan hin taane keessa hin dubbatin rabbiif jedhi jennee ishinuun jedha. Achii kee immoo inuma dhaqee dhaabata. Ma akkas taataa gaafa nus jennuun kara fedhe iyyuu haa ta'u beekamtii argachuudhaan qabaanii nuun jedha. Sigalee baala goomee akka barbaade ta'e safuu biyyaa cabsee safuu Oromoo cabsee akka biyyaatti illee akka naannootti nuti gorsa keenya irrallee ejjete tarkaanfate wanti fedhe dhufee wanti fedhe yoo wanti fedhe ta'e hidhamaadhuma reebamaadhuma arrabsamaadhuma beekamtii argachuun qabaa akka barbaade ta'e beekamtii argachuudha kaayyoon kun nuun jedha. Kanaaf nama akkasii kana warra amma deeggaraa jiranis ni beeku. Akka inni gaafa sana ani muslima nuun jedhee masjida nu wajjin naqa. Gaafa sanas akka inni muslima hin ta'in ni beekna keessa isaa keessatti nan beeka wallahi gaafa sana. Akka inni islaamummaa kana amantii islaamaatii jedhee keessa hin jiraatin. Ani muslima yeroo jedhu afaan isaatiin malee keessa lapheesaa akka inni hin jirre annan beeka gaafa sanas. Har'allee isanni ani pirootestaantii ta'e jedhu kana warri pirootestaantii of hin jaan kun akka inni pirootestaantummaan kun amantii ta'uusaa akka mucaan kun hin amanin ni beeku dhibbaa dhibbatti. Beekaadhuma waan hin taane irratti deeggaru malee jechuudha. Kanaaf mucaan kun nama waan hin taaneen deemudha. Namni waan kana bira dhaabbatullee nama waan hin taane akka mucaa kanaati waan ta'eedhaafi itti deemanii nu dhiisaa minaamin jechuun suni waan hin fakkaannedha. Darbees immoo namni addaaf addatti namatti dhufe akka garee shaadaattis ta'e akka dhuunfaattis ta'e namni dhufe waan kana nu dhiisa waan kana akkas goone ergasin akkas gooten akkas goone namni waliin jedhee